السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متكينا عليكم السلام. دغادو بچولا في توتوغاتو واخاسا انا ترفم جلقبا انا ارانجرا كدا جانا كتا كدر نمچ اجولله دا كوان جروب يو كيسا كدي فمني وشا مالو وانجري نانجرن والله متانا بيچو دفني مولو نغولن وان برباد برس بونجرن تكا ارسي سكلتا شوا سكلتا ولغا سكلتا حد سكلتا يران لتي دفترين جين انتو ديمان راجين ابدي لغاسا سكلتا تو ساري مالو نانجرن انتو نجي على يچو مالي بي غوسا كودا لتي برس ساولا نچو لاي بي ندورغان انا نغا نبرا ما اني نانجرن اتريمنن اسي سكلتا ايوت سكلتا تريمنا من جينا ترباتو لنس اچي نبر فتاني فالن اچي نبر فتاني بي tari duke rakasan jennan disa jenane ke erga barbada di kota koi bayi na jadi na base dubbi kana kasi dubbi kula katikate ay dalin raga toye gale aga beri sinjata no beri ga fate mana beri ni monur kajuru akana kana godatu dan ka echuda inni kun kaluma galatti obolese kanya abdi gasa ajala jirta wallahi rabbi siya bayisu wallati tate arkana mati ste arkana dinasi ste akajira musanan ste rabbi si afaisu ani lamana mati fi kubanawu kubadden darbe Madana malale. yo kacarra birrina ka asli jedute an butusi wontan asli mana to kadde fi kedu febi asli jede dab subanturi araga titure tasgabbaye kanan asli akacarra mucakana namni jibbu danuda sitti erganisis mano to sisani isa sakan gargaramne godu ta disenan ofana jesan evidence ka ba chalisi dan jere oluma galatti yo ka tan rawon kun akuma sanate ani mo kan jeda dabab sati mucada fi duga genati yo mi reti kula ja gura bejrati ustazun ni kenya ustaz faraniste Asobuwa. aboti kenya asli akuma jere asli mi reti kula ja gura me jeda fitati debiunu wa marbachu ati bakatu garu dakati asli jin fita lakki wajere me bella man nebro ritla chana assalamu alaikum wa rahmatullahi Arana khani doctor ابو قستك مستر رمضان مال جابيت عجزتك ميلينا خد اجاج التنيمي ميلينا افرت تقولنا فيتي خد امخينا بالنبي خد انسا ولا عنا فكر ولا داب النقا كان اول رفامور لك Makina lama bitabe. حبيرامو Ay. بقى غاني Makina lama harawa bitabe. نيجا بقى Shut up. Aishi. جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه لما وسلم. دبدش دائما مكينة بتيجي دوباره. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. أولا تجاعم نيود على تيتين جدي فرمات التكنوف من اللي بنتي حواس اللي واموكي تنجلت ومسين جدا مشايكن يا متشاوات تاني دكتور اللي أستاذ فرحاني كنت كيس سنور رئيس رجرتن ماكين اللي ورجال اللي جلتوا ما جدا. أما ندبين أبار قتي تنفكاتا مو بأوبسيناتيكو أوبسي دقيقتين بس وان دبين أبار قتي ليه فان دم كنا إمبي إبي إسانا من إمبي ننجرو ركو إسانا من إمبي ننجرو أكنا ما تقولي تي الكان إدا ودما أستاذ أبازر فول ننجرو أبو صبر الدين فول ننجرو عبدي أرجع ولا ركسي وما كنا يدو مرجع أنجا ملينا تربا كسنا جلا أنكتنا ننجرين siala hankatira jenna namu bobboye amma rakko gale karsi kana rajirra rakko tana keessa amma dhimma nama tokko ol kaasuun garan godhata walid dachana jennetuma addaan kaane ammaan wanni sa'ati san irraa haga ka'e ergaan sagalii keessaan na dhufte ergaan sagalii keessa ergaan torba tawaan asliin haasa'u kana dhiyaatti tuun ammoo garma kaan dhiyaatti ka walii qabadhullee dhabee nama sagalittuu deebiin deebisne wallahi nama sagalittuu aadaa kiyyarraa ustaaz farhaanin beekan yoo waan dhufan deebiin kennu hanga waan suni ofii kiyyaa keessi kiyyallee itti amanee waan san addaan baafadhu malee waan addaan hin baafanneef deebiillee hin kenninee hin cadhise wanni sun kaanaan amma hin gammade ammoo yeroo awwala eenyu seenetti waa'ee addaan ba'uudha duraan dursine
fudhattan fudhadhaati halkan edanaa walii bilbila ganama addaan baasaa ragaa jirullee baasaa ragaa jirullee baasaa dhugaa jirtu baasaa boruufuu namni miskiin illee wanni kun akka hin gargaaramne taasisa rakkoo keessan nama kuffisallee nama gargaarisaa kanallee kijibaa godhallee ammallee qiimaa ulamaa adi keessaa adeema wanni kun yeroo tokko nam tokko asira sheekutiin akkana yoo jedhan ufi sheeka ta'ee fi miti baay'ee rifadhaan maali jennaan alulamaa warasatul anbiyaa wanta nan sodaachisa kanaaf ulfaadhu galatoom ilmi keenya asliinatillee obboleeyyan keellee galatooma amma jarumaa kenni borusaa'aan ubeellamaati iddoo asuma godha qulqulleessanii waan jiru dhugaa jiru addaan baasanii haa dhufanii anis kanuma qabachuu barbaadeeti maali jennaan dhugaadha lolli kan kee amma ammoo abdiin ol bayi dubbadhuun illee furmaatan taatu maali abdiin kun abdiin hamma ammareef jecha idari irraa waa lamaan tuna dhufe abdii harkiin danda'u telefoona nama biraatii hoogganaa turee je isinii galaana mijachiki amma aga ubbee kee abdiin ammoo arrakkadhee miliyoona 7 na jalaa hanqatee doolaara 55,000 gaafatamee jedhee damana kennatti agamtu hanqatee maaltu qabdaa jennaan hangi 3-4 jira miliyoona 7 hanqatee akkasuma immoo gargaarsa baay'eetu nu eeggatu jira. Gargaarsa uummata keenya Arsiidha. Uummata hedduutu buqqee, uummata kumaatamaan buqqee akkuma beeytanitti jechuudha. Tokko sanii Hamza muyit godhadhu. Hamza muyit godhadhu. Jaartatti dhufe. Hamza katambarri cufaa jira isaa muyit godhu. Dubbadhu muyit sirraa godhe. Yalla dubbadhu buuse. Wanti nan jechuu barbaadu miliyoonni 16 maallaqa guddaadha. Wanti nan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate inni as jala jira, abbaan dhimma as jala jira. Silkii harkaan qabatuu hin danda'u jettanii namni biraa silkii harkatti qabee fi namni bilkoos irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbata jechuudha. Ragaan erga baheefuu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jennaan baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16,000 miliyoonni hanqanni kun naa hin guuramne takkiin immoo naa guuramee jira. Yoo naa guuramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis boru akka namatti gargaarudha balaala. As biratti namni ganaafillee nama gargaaruun ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduun qabu. So yoo akka guurameef ta'e naa guurame garuu itti naa ida'aadha. Waan kana godhachuu barbaada. Namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a waatti godhachuu waa hedduu yaaduu danda'a isaatu beeka. Itti naa ida'aa jee namni abbaan barbaade asliinis ta'e mubaarakiinis ta'e nam tokko dhorkuu hin danda'u. Uummanni waan barbaade godhuufii ni danda'a. Ayyoon fedhee galchuu danda'e namni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasi tokko kan lammaffaa immoo lakkii waan takka miliyoonuma 5 qofa 6 qofa naa guuramee hajee afaan isarraa ka dubbate ragaa qabdu sana asli as baasiti garsiisi jechuudha. Akkasi jechuudha. Ol baasaa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada. Bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra gahee kanama tokkotti gaddinee jirra.
garuu hawaasni keenya maalla guddaa barbaada hawaasni keenya kan uummanni keenya bal'aan jechuu Oromoon immoo firan qabu nu malee nuti yoo waliin gargaarre Shamarran illee abbaa manaa keessanii artan gaazii zayitii itti naqraa jedhamee makkuun irraa gorsi sodaanne. Jaartii amma nama gurguddaa jira qoy dhiifama astaafu Yalla nagatte eshi. Carraan abaadar daqiiqaa waliin gaggaaba galatoomaa kan majjechuu barbaada yookiin dandeettiin galatoomaa carraa waan naa kennitaniif. Eshi hayyee ustaas Barahaan hunda caalaa isin xiqqashoo faamiliidha natti fakkaate wanni isinit dhamadhumaa inni jechuudha. Ani wallaahi nama kana nama islaamaa obboleessa kiyyaa miti ijoollee amantii walitti hin qabne iyyuu ta Oromooti miti tama amaaranii kanaayyuu walitti hin bu'u namni jarri yoo tasa dhageettan aslii xuruu sabnu jedhu. Maaliif nama hin ga'u? Daardiin barii namallee hin ga'u hin naafullee argata namaatitti wallaahi hin naafu'an. Garuu gizee xiqqashoo dhiibbaa wayii uumuu hin danda'u. Wannoon kiyya sisiidha lapheen kiyya kun hinaaffa fi miti amma. Amma maaltu naa ta'uu didee ummanni Harargeen lixaa buqqaara, Arsiin buqqaara, Walloon buqqaara kunoo guyyoo torbaan kana keessa jechuudha. Osoo rakkoon meeqanu eeggatu mucaan kun wal jala suuraa isaa kan duraan kafallee ilaaluu dadhabne. Amma wal jala gadhiifamaa raaga sheekonni harka jala irratti jechuudha. Ani akkaataa namni miidiyaa kana tarkaanfatuun jala tarkaanfadha hin beekaa. Akkaataa itti nama hordofan nama qaban viidiyoo xiyyeetan eeggaddaa san dhaggeeffadha waan kana laala. An akkaataa itti nama qaban gizee madaqee morma qabe qofa beekan. Jala hordofee jala deemee bakka dhaabbadhuu namaan jedhan. Amma tokkoffaa waan naa gootanii dippiloomaasii addatti isinitti himadhaa viidiyoo kana waraabina mucaan jedha an obboleessa keessatti mucaan sun gowwaadha. Xiqqii waliin hin qabini asumatti finnaa waan jiru natti himi. Nama gorsa namaa dhagayuu miti. Yoo na abballee kam akka keenyatti olomaa imaama masiyyaati. Walaa abbaan kiyya masiyyaati. Ilma nama guddaata. Rabbiin na jallisee sheekota isin dura dhaba malee. Isa dhugaa rabbi garoo isinitti mataa dhahuun garoodha kun amma haala miidiyaati miti. Mucaan lijuu maayyimii wayiiti. Ilma rabbi nama guddaa rabbiin jallisee xiqqii hin qabiniini asumatti finnaa wanni jiru sun akkami yaani dippiloomaasii. Fixaatiin hin keessumaan natti himaa ani in sirreessa amma qilleensa sirra deemaa jiru kana cal'eessan finnaa jechuu shafaaffannee. Kanaa miti yoo karaa dippiloomaasiitiin hin dhumu ta'e immoo jechuu steepin itti aanu erga gargaarsi kun eegalee baatii 3 arfan kana birriin miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi birrii 409 fi saantiima 79tu akkaawuntii isaatirra seenu. Kabayee maalin bitame illee jira. Kana bitame hin jiru. Miliyoona 4-5 kan wanni lama guguddaa kan bitame isu haa bitatu rakkoo miti. Citii nama keessa seenu. Itti aansu. Mana yaalaa sanitti birrii miliyoona takka gaafatan. Sanirraayyuu mana yaalatti ispoonsara ta'e. Hagam akka kafale, hagam akka manni yaalaa irraa danda'e, isu mana evidensi allen. Hunda evidensii qaba. Caafii irraa isin garte malee wallolli kenna bakka birriitti waan ta'eef malee tokko. Lammata riifar waan jedhamu kana dubbii akka gaafa turuu beenutti hin deebisinaa. Eessa ergame meeti meeqa gaafatame. Ila Mubarakii waggaa 11 biyya kana wajjin nyaanne yoo wanni an jedhe kun soba ta'e namni takka muslimni takka birrii takka hin baasina anatu kophaa kiyya kabar godha miliyoona 9 mee miliyoona 9 kalee kiyya baasee an irraa kafala birrii takka hin gargaarina. erganatti dhaammatteeti waan natti dhaamte keessaati waa'ee natamma waraqaa jettu I think riiverii illee gaafadheenaa
55 fi meeqa raja 55 dhibba afur jedhamee natti ergamee jira. Walumaa galatti ani gama kiyyaayyoo sana agarsiisettani sana keessaa telefoona waan agarsiise birriin isaa mul'ata. Yoo arguu jirtan birrii isaan beeku bakka birriiti kun bakka birriin agarre konkolaachisaan noofe mee bakka birriin ergee kaameraatti gargacha. Fudhadhee banamee kaameraa. Sagaleen keessan bada. Nagaamu sagaleen? Osoon konkolaachisu PDF sana dubbise waan ta'eef konkolaachisaan jira bakka birriin agarre meeqa siin jedhani mee birriin jennaan bakka isaa keessaa kutee bakka na kenne 55 baafur kan achirraa barreeffamee fi biyya sanarraati jechuudha Turkiirraati. PDF isaa guutummaa zira naaf hin buufne malee amma kun naa buusee jira. Banaan jiru na fakkaata maal bilbila kiyya xallaqatee hin beeku. Walumaa galattuu as jira wanni isaan jedha wanti hundumtuu kan ittiin yaalamu birriinis kunoo hin jira garuu wanni amma jedhame sirriidha. Inshallah ta'ala akkuma jettanitti goonee akkuma haasoftanitti dubbii kana haasofna garuu ustaata gurguddaa jala jiru maal akka jiran beeku ustaaza walii fi Sheekh Abdusalaam Khadirtu jira jedhani jala jaranuu gashi nun bakka gadhiisnee fi dhaggeeffanna baarakallahu fiik. ila asli tokkoffaa ustaaz awwalii ol nagalchi. Ustaaz awwal ababaa darba. Eshi. Lammaffaa wanni beekamuu qabu amma dubbii gara sireessitti as deebisnee laal tokkoffaa Abdii Raggaasaadha dirqama gastii kan ol seenuu qaba waa lama keessaa tokko gochuu qaba asli yoo dhugaa barbaanna ta'e. Takkaffaa dhugaadha riizaaltiin wanni si bira gahee kuni daataan kun sirriidha jedhee fudhateetiin dubbii ati gabaabsu. Lammaffaa lakki kun dogongora nama barbaadannaa godha koree naa godhaati borga nama isteetimentiin gadi fe'ee hisaabni dalagamee dhugaan keenyaaf haa bahu yoo kana hin taane bilaash asii achi deemaa walla waan ta'eef dirqama Abdii Raggaasaa dhufuu qaba jiran laazima. As carraa nuuf kennitanii. Isinii kennina obsa. Abdii Raggaasaa meeti. Abdii Raggaasaa dura hin ture jiru. Okay, kuni murtiin homaa rakkoon qabu gaafii keetii fi Haydar. Yoo birriin anjedhu kun soba taate wanni anaasa soba taate dhufeetu ija ummataa duratti na salphisa yoo soba taate. Yoo ani irra kaa'e ummata nama 17,000 kanatti ammoo birriin guurama ummanni keenya miira keessa gala hin beektanii sanuu maashaallah qimamii mana madaam kun miira keessa galaan daaba mormarraa gurguratee namaa kenna nama 20,16 jira galee lakki wanni kun sobaa jechuun birriin inni barbaadu sun mileen 9 sun ammuma guuramu takka. Yoo wanni an jedhu kun immootu haga firee xaafillee taatu dhugaan keessa jiraate hin miliqaa jechuu seenee gargaarsaaf seenee bar lakki wanni kun sirrii miti meeqa guurame meeqa si haqqate jennaan bu'e bar. Mana ustaazatti kaleessa galgala mileena 7 na hanqatee jedhe. Bakka biraatitti mileena 5 na hanqatee jedhe. Amma na biratti mileena 4 na hanqatee jedhe. Ani yommuu maal jedhaara mileena 7 irraa hafaa jechaa jiraan. Yaalaaf ga'ee fi 7 irraa hafaa jechaa jirama. Dubbii kana isin walitti araarsa. Baarakallahu fiikum. Asuma jira ustaaz awwaliin guddisi Abdii obboleessa koo kootuuti waan jiru walbaan tagaafatna. Dubbadha. Kootu obboleessi kiyya Abdii Raggaasaadha waan jiru addaan baafne yoo dogongora illee ta'e boruu gabbaasna yoo dhugaa ta'e ammoo asuma irratti waan jiru lafa keenyeeti biraa deemna. Ammoo wanni hawaasni keenya osoo ustaaz awwalii hin dubbatin beeku qabu wallaahi wabillaahi watallaahi obboleessi keenya Abdii Raggaasaadha waan miidhamuudha daangaa gahee jira. Wanni beeku qabdulaa obboleessi keenya miidhamee jira wanni hawaasni gaafataa jiru ammoo haqaa fi dhugaadha. Biddi takkasaatu lama saatu. Bidaati idari kiyyan kakatanii balaa bidaati gubbama kana zayitiin xiqqoo yoo malee gadi seena jedhanii dhiisi ofirraa. Mana yaalollee gaafadhe san doktora caalaan beektu. Ani doktoruu nannaa doktora isa yaale dubbise sagalee qaba waa hunda qaba evidensi. Ani waa malee nama dhodhabadhu nama gurguddaa dura ifi ati hiriyaa kiyya sheekkotii olamaa gurguddaa kanan qabrii qaba akkatti duran dhaabadhu ija babaasee fannaati maraattuu nan ta'e rabbi jedhi dubbadha ustaaz salaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يا سنونا قاجرتو راس لي الراجل كبير عندك يا سنونا قاجرات حياكم الله جميعا. طيب يا روغري وانا أبان لي دبلو كبدي ديوان أبان ساري لي فرأشون أرى ولي ترتينو في الديو إيه واني أنجل إيه في
walii galatti wama lama dubbadhee deemuudhaaf yaani tokko wama duraan irra turre namni wagguu shaadaa qabatee jedhanii Abu Muazin faa nafaa Ustafaraan faa garee shaadaa faa jedhaniiti maqaadhaanii. Haqiiqa dubbachuudhaaf gaaf duraa qaba. Dolara kuma shantu jira yaa. Naannoo isaa fayyada. Ayyee dubbadha. Sanillee dhagayan. Akkaawunti kan ta'in Abu Musa bira dolara kuma shantu jira yaa. Anu fuma rabbi bar oduu kana maddu feenatti mamale ani barbaadu. Hayyee tuufa waan isin maqaa kaaftaniif. طيب تمام ولي قالت على كل حال قافا واني كن الرقو ربي نساء فيسو مدلي عافيا ربي ساء اقولو واني كنا مو هندا غدا نياتي اكما واني سن ارغمين غلغلو مساني نتي حقيقه دبچو داف اني فودو لي وا هندا هندا غيني ارغسني امو واني كم واني نيتورك ني ثقه نيتورك استاذ ده ولا ليه نعرف صارفتك كل فجرة أستاذ أنا يدور كذي تكابه أورو أنا كابه مو إنسان كابه Bakka isaaniitti koo dadhabaadha inshallah xiqqoo obsa. Anuma qabee lakkii isaa dhuma qabee. Si bira nagala. Maka ambarana jaalala keetu na qabaara sitti tan xalaxalameetiin fe'ammasuu fedha taateen beeku. Nama tu idiitii godhee kan si dhiisa taate ani hin beeku barana wammaa ati dubbattu gurmaa inni oofti jenna. Abbar wallahi namumatu yu akkam taana waan kana jiran kanne jedhee na dubbisa malee akkuma qabu bar irrafa rafee inbox malallala in shakka garuu jala deema amma kana jala deema dubbiin garana yaatte tuma jala ani maaltu na xibii na qabsiise sababa heydari anaaf heydar waliin jalan heydari makana kokkee qaba jedhee jala deeme viidiyoo poosti godhee maxxanse miliyoona 8 barkaase heydar gudii nu godhee bar akkama baay'isaa miliyoona 8 poosti godhee maxxansaa jedhee jala deeme amma mootu osoo asiin uummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasiin namni dhumu harargeen arsiin namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'uu akkamitti lubbuun nama tokkoo ka Oromoo miliyoonaa Qeessaa wayii isinii hima bakka kanatti nama wayiitu nama ulamaa ati isheen deebansi'a. Mallaquma wayyaa waliin suuqii namaa boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa meeshaan kun asaa taa'u jedhaniitu. Ustaadha neetworkii sirreeffatanii. Ustaadha balaga sirreeffatanii fi shaantama waliin meeshaa mallaqa olii qabanii deemanii. Sirreeffatanii qo'a simmana jirtan. Viidiyoo banadhaa ka. neetworkii tuna dhibu jira Dr. Asli jidduudhaan simbaha.